wanti uumame waan hammaataa san duukaa kunneen ullee ammallee hammeenna biraan uumu. Uummanni Oromoo saba guddaa, saba bal'aa, saba obsa qabeessa, hidhamuun, ajjeefamuun, buqqa'uun isaaf haaraa miti. Ammallee obsineetuma keessa baananti. Waan maxxantoonni muraasni isinirratti raawwatu, waan namoonni muraasni faayidaa isaaniitiif jedhanii isinirra raawwatan, nu ammallee akkas hin deebine haaloo hin baane. Haaloo rabbitu ba'a. Wanti nu godhuu qabnu isin tasgabbeessuudha, isin jajjabeessuudha, waan qabnuun isin bira dhaabachuu. Godinni keenya uummata Somaalee guutuusaa qubachiisuu hin danda'a. Isin har'a qe'ee keessanitti galtan, mana keessanitti galtan. Nu har'uma ijaan isin arguun keenya dhugaa dubbachuuf waan guddaa. Yoo achi teennee gurraan dhageen hagas ta'an akkas ta'an yoo jennu haga nu madoofnee jirru, haga nu miidhamnee jirru nuuf rabbitu beeka. Gaddi nu keessa jiru gadda nama muraasaatii miti, gadda uummata bal'aati. Kanaaf qabeenyi illee hin darbaa. Hedduun keessan dargaggoota, ijoollee kanaa lafaa dhuftu asitti qe'ee teessanitti galtaniiti waan baay'ee hojjechuu hin dandeettu. Hamdiillee ka rabbii galchuun isinirra jiraatu lubbumaan baatanii as dhufu keessa. Kaafeen waan baay'ee isinillee jettanii jirtu. Haa poolisiin illee raawwatu, haa makalaakaan illee raawwatu, Somaaleen illee haa raawwatu. Qaamni qulqulleessuu qabu dhiigni ilmaan Oromoo akka jigetti hafa. Qaamni adda baasuu qabu yoo ammallee dhiiga biraallee ka gaafatullee ta'e hin qulqullaa'aa adda ba'a. Namni itti gaafatamuu qabu kenna qofaa miti, kan Somaaleellee dhiigni dhangala'ee jira. Gama lamaaniyyuu namni miidhamee jira. Kenna caaluu danda'a lakkoofsisaa. Dubbii tanaaf ka'umsa isii irraa abbaan itti gaafatamaa uummata bal'aa kanaaf illee ifan ta'a. Wanti dhokatu tokko illee hin jiru kana booda. Lubbuu biraallee yoo deebisee illee ka fudhatu ta'e wanti dhokatee dhiigni gama lachiinuu dhangala'ee hafu hin jiru. Qaamni kanaaf ka'umsa ta'u, qaamni dubbii tana jalqaba irraa kakaasa. Dubbiin dubbii daangaati. Daangaan jalqabdi. Daangaan kun har'aa miti bara 1997 referendamiin irratti gaggeeffamee jira. Gandoota naannoo Somaalee keessa jiran irrattis Oromiyaa keessa jiran irratti illee. Mootummaan naannoo Oromiyaa karaa nagaatiin dubbiin sun akka hiikamtu fedhii waan qabu karaa nagaatiin itti deemaa ture. Karaa nagaatiin itti deemaa ka ture san referendamiin bara sanii yoo haala sanii hojiirra oole uummata Oromootiif injifannoo waan ta'uuf qaamni injifannoo san hin barbaanne immoo dubbiin tun gara dhiiga lolaasuutti akka deebitu godhee jira. Qaamni sun eenyu, qaamni dhokatee iccitiin akkanatti hojii kana hojjetu eenyu ka jedhu ifa ba'a. Kanaaf wanti guddaan dubbiin fagoo jajjabdullee akkuma arginillee taasofnuu miti, qaamni irratti hojjetullee irratti hojjetaa jira. Itti gaafatamummaa fudhate hundumtuu bakka bakka isaatitti waan hojjetu qabu. Federaala keessa illee yoo ta'e ilmaan Oromoo illee jirti. Hooggansa olaanaa biyyattii gaggeessaa jiru keessa illee yoo ta'e ilmi keenya jira. Waan hojjechuu qabu haa hojjetu. Kanaaf bara namaa darbuuf barbaadu xiqqoo sifatanaan hin baay'atti. Milikitiin tun fatanaa wayiiti. Ta duraa irraa illee adda wanti amma ta'e kun. Dhugaadha hidhamaa turreen dararamaa turreen dhugaa taatee ta'ammaa tun xiqqoo si adda. Wanti adda taateef minaalbaata jijjiirama wayiitu dhufuuf ta'a. Abdii godhachuu qabna. Sabrii godhachuu qabna. Akka amantaatitti illee ta'e sabriin barbaachisaadha. Lubbuun bakka itti baatu hin beekan. Nama harkatti baatii, waaqa harkatti baatii hin beekan. Waan uumame kanaan wanti ta'u ta'ee jira. Asirra dhaabbannee nu har'a qabeenya yoo taate eenyu muka hafe qabna. Eenyullee nu bira taa'ee hojjetaa jira. Har'allee diraamaan kun waan hojjetameef addan bahu. Walitti makamee jira. Afaan tokko, aadaa tokko, amantii tokko qaba. Uummanni Oromoo uummanni inni waliin hin makamneen hin jiru.
Tigreen hundaan geessin walitti makamnee jiru. Ummata bal'aa. Ummata sanyii laakkayeetiin fuudhaaf gaa'ela raawwatullee miti. Har'a naannoo keenya keessa jeequmsi akka uumamu waan barbaadameef waan diraamaan kun hojjetameef uummanni Oromoo Somaalee xiqqoo tana har'a guyyaa tokko lafarraa hin dugu. Waan nurratti uumame kana liqimsineetuma dhiifna baay'ee isaa. Haaloo ba'uuf illee hin deemu. Kanaaf isin obsaa. Jajjabaadhaa wanti isin dhibu tokko illee yoo jiraatan haga qe'ee keessaniitti illee gama tokko mootummaan illee hordofaa jira. Qabeenya keessan karraa buqaatanii dhuftaniif nibrata keessan hundaaf itti gaafatamummaan fudhata. Sunillee yoo hafe akka jirutti illee kanasiitu qabeenya guddaadha. Isin nama 56-57 miti 57,000 oliif illee qabeenya ta'u qaba. Magaalaa kana keessatti illee kan ganaa aanaan godinni haafuuti jechuudha. Har'a nama tokkoon fudhannee utuu isiniin galle harka wal nun geettan hooggansuma mana kana keessa jiru. Har'aan daa'imman xixiqqoo tan ofii kiyyaa fudhadhee guddisuu hin danda'a. Yoo haatiin akka inni jechuudha. Uummanni Oromoo uummata rakkoo akkasiillee qabuu miti, uummata hiyyeessaa miti. Hiyyummaa sammuullee hin qabnu ta'a, horiillee hin qabu. Obsaa, ofi cabsaa. Inumaa waan abdii nama horuutu jira. Kunumti ta'uu isaatiin. Yoo xiqqaatara uummanni keenya tokko ta'ee jira, tokko coomee jira. Kana waan ta'eef obsaa gargaarsa hundaanuu isin bira jirra. Rakkoon tokko illee hin jiru. Har'a qe'ee keessanitti galtanii jirtu akka nama mana haadhaatitti galee abdiin isinitti dhaga'ama. Imimmaan keessanillee gaduma liqimsaa ofuma keessa gadi bu'aa. Jajjabaadhaan waan isin barbaachisu hunda isaa haga dhumaatiif har'aatiin hanga dhumaatiif hanga lubbuun keessan jirtutti illee yoo deebitaniiti qe'ee keessanitti illee galtan yoo asitti illee kan haftanillee ta'e sun murtii mootummaati murtii uummataati. Nu isin waliin jirra jajjabaadhaa. Isin dhiiga kennaa nama ormaatii miti kabayee nutti dhufe har'a orminuu hojjeteetiin jijjiiramee nu keessa jiraataa jira karaa nagayaatiin. Isaaniifuu yaadaa jiran. Isaaniifuu wanti tokko har'a Oromoon keenya achi waan buqqa'eef Somaaleen asin nu keessa jirtu buqqa'uu hin qabdu. Tigreen nu keessa jirtu buqqa'uu hin qabdu. Balaa bardeen gaddaa uumameen namoonni muraasni buqqaanii turu magaalaa kana keessaa sabaaf sablammoon mana deebisnee ijaarree fi qabeenya isaaniitti goonee Oromeessinee sirna gadaatiin ofitti fudhannee uummata kanaaf walitti makamnee jiraataa jirra. Oromoon akkas godha, Arsiin akkas godha. Kanaaf isin kan kenna waan isin Oromeessinuu miti, waan har'a isin arsoomsinuu miti. Jajjabaadhaan waan baay'ee waan jedhullee hin qabu. Garaan keenya hundi madaa. Sammuu keenya hunda keessa imimmaantu jira. Yoo hundi keenyallee walitti garagallee boonne namni nu jajjabeessu hin jiru. Yoo tokko keessaan jabaanne namni wal jajjabeessu hin jiru. Galtee mara kennaati. Har'a nu isiniifuu miti Somaalee saniifuu gaddaa jiru. Somaalee miti kama biraatiifuu gaddaa jirra saba biraatiifuu. Maal ta'in nu laata? Namni aare kun deebisee waan biraa fidinnaa laata? Kana gaddaa jirra. Saba bal'aa jechuun uummata bal'aa jechuun akkasitti. Nu saba guddaa irraa baane akkasitti bal'innee illee yaaduu qabna. Har'a tokko dhufee ilmoo kiyya waan ajjeesee kan bahee ilma biraa ajjeesuu hin qabu. Akka saba guddummaa kennaas akka oromummaa kennaa sanitti yaaduu qaba. Waan namni muraasni qaamni muraasni nagaan barbaanne isin irratti raawwateen haaloon hin deebi'u. Har'allee nu uummata guddaa borullee san kan kana caalu